Ashama harka funee daawwattoota maayasho kun odeessa maaya artiiti. Odeessa keenya har'aatiin kitaabilee haaraa asboof qopheeffaman irratti xiyyeeffachuun isiniif qindeessinee jirraatii itti dhiyaadha. Kitaabni dinagdee tooftaalee gurgurtaa fi hariiroo daldalaa jedhuun moggaafamee fi barreessaa Ittafaa Guddinaatiin qopheeffame eebbifamuuf ta'uu dhageenye. Kitaabni kun boqonnaalee 6 fi fuula 155 kan qindaa'e yoo ta'u, bitooteessaa 15/2016 magaalaa Finfinnee galma giddugala aadaa Oromoo keessatti waaree booda sa'aatii 7 eegalee ni eebbifama. Barreessaan kitaaba kanaa kan ta'e Ittafaa Guddinaa kanaan dura kitaaba tajaajiltummaa fi qabiinsa maamilaa jedhuun moggaafames dubbistootaaf gumaachee jira. Guyyaa borii ammoo kitaabni xiinsammuu jireenya jedhuun moggaafame achuma magaalaa Finfinnee galma giddugala aadaa Oromootti ni eebbifama. Barreessuun kitaaba kanaas Nadhii Tasfaayee yommuu taatu, barattuu yuunivarsiitii Hawaasaa muummee gaazexeessummaa waggaa 4ffaati. Kitaabni isheen qopheessite kunis boqonnaalee 5 kan qindeeffame yommuu ta'u, guyyaa borii sa'aatii 7 eegalee ni eebbifama. Haaluma wal fakkaatuun kitaabni ogeessa tiyaatiraa fi yeroo baay'ee monoloogiiwwan qabiyyee garaagaraa dhiyeessuun kan beekamu Haftee Baqqalaa Qooxii jedhuun moggaafame eebbifamuu fi kitaabni kun kuusaa barxabee qof dubbii yommuu ta'u, walaloo fi barreeffamoota biroo monoloogiidhaaf oolan 16 hammachuun fuula 188 qindaa'ee jira. Haalli qophii isaa kitaabilee kanneen birootirraa adda kan taasisu seensa yookaan galumsa monoloogii fi saayinsii waliigalaa monoloogii akkasumas itti fayyadamaa waltajjii doo'ii walqabatan hammachuusaati. Eebbi kitaaba Qooxii jedhu kanaas guyyaa borii magaalaa Finfinnee Ambaasaadar Paarkiitti waaree booda sa'aatii 8 irraa eegalee akka taasifamu odeeffannee jirra. Odeessi keenya kanumaa sagantaa Maayaa Show waliin turtii gaarii. Jangalja Galii gootan malee tola dhugaan himanii fageenya afaan Oromoo ibsuuf fedhe shabbara keessaan ibsa jedha. Birbirsa qundee hawlaan jala deetu. wanni ati bira geessee jira laata? Qoortutti ila goote. Immoo qubee afaan abuuti. Qubee quba kanaan qubee beeynu tanaan seenaa hayyoota hambisuun nurraa eegama. Ashamaa harka funee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show irra deebi'uudhaan bakka jirtan maraattis nageenya kiyyaa kan jaalalaa isin haaga'uun isin ja'a. Sagantaa keenya akkuma beekamutti odeessa Maayaa Aartiitiin eegalle amma immoo kutaa keessummaa keessatti argamna jechuudha. Keessummaan kiyya har'aa barreessaa Toofiq Ahmad Daawudi abbaa kitaaba Jangal jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf hedduu takkaan galateeffadha. Dirree Dhawaarraa sagantaa kanaaf dhimmame anaa fi isin daawwattoota Maayaa Show illee kabajuudhaan as istiidiyoo Maayaatti argameeti jira. Hararsaa har'a Ramadaan Kariim illee osoo nun hin jahin suduudhaan karaa sagantaa isii deemti akkanaan hin jenne. Hordoftoota amantaa Musliimaa fi akkasumattis amantaa Ortodoksiidhaa yeroo jalqabaatiif marraa tokkotti guyyaa wal fakkaatuun soommana eegalanii hundi keessanuu Ramadaan Kariim soommana bareedaa soommana nagaa taqee balamtu nufaa godhuun isin ja'a. Sagantaan kiyyeetti fufaa keessummaa kiyya wajjin turtii waa'ee kitaaba Jangal ilaalchisee daqiiqaa muraasaaf turtii goona itti dhiyaadhaan isin ja'a. Obboleessa kiyya Toofiq alla maganiin sin ja'a. Ati alla magan. Dhugaa Rabbi dubbachuudhaa fi yeroo kanatti karaa dheeraa sanii maltee sagantaa kanaaf dhimamtee waan dhufteef galatoomii ulfaadhuun sin ja'a. Atis galatoomii sagantaa kana qopheessitanii Maayaa Show irratti sagantaa kana naaf heeruudhaaf hedduu isin galatoomfadha. Hayyee mee daawwattoonni keenya barreessaa kitaaba Jangaliin isaaniin jee waa'ee Toofiq irra haasofnu hangate irra usnee fi achiin booda sududaan gara kitaaba keenya keessaa irra haasoo deemna jechuudha. Toofiq Mahammad bulchiinsa Dirree Dhawaa baadiyyaa kiiloomeetira 40 fagaattu gama bahaatti argamtu koortuu bakka jedhamutti ajittiin dalaganta shebbar keessa faloo. Toofiq achuma dhalatee achumatti barnoota amantii Islaamaatii fi barnoota ammayyaa achi baratee sanbooda kolleejjii fayyaa Jijjigaatti faarmaasistiidhaan akkasumas riitiyaarii damee Dirree Dhawaatti ikoonoomiksi digirii jalqabaatiin ammaaf ammoo gaggeessaa itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa
Ana duwwaa sagaleeti magaalaa Dirree Dhawaa keessatti. Waasaa bareedaadha. Dirree Dhawaan nagayaami? Dirree Dhawaa Warri alhamdulillah dirree nagee qaba. akka gaarii nagee qaban. Hayyee galatoomii. Hay ogeessa fayyaa sanuu faarmaasistiidha. Yeroo hedduu garuu fuula feesbuukiitis irraa waan tokko tokko hoggaan keessummaan si godha jee hoggaaniif hin karoorfadhu waa'ee kan kee qoqqorchaatuman ture. Hogguun argu yeroo baay'ee wanni ati dhaadheessituu aadaa fi afaanii fi kana kana. Dhiiroo mucaan kun inni ogeessa fayyaati. Achi goreeti moo akkamitti akkun ta'uu danda'een jaabeeta? Yeroo garagarii uumamaan waan rabbi namaa kan takkaatu jira. Irra hedduu yoo ilaaltee hayyoottan garagaraa wanni isaan baratanii fi hojiileen isaanii gol'aadha. Fakkeenyaaf Piroofeesar Mahadii Haamii Muudoo yoo fudhattee barsiisaa fiiziksii turanii seenaa keessatti akkam takkachuuf. Yeroo garagarii uumamaan ilmi namaa kun kennaa dhaloota takka kennaa ganamaa guddoo gitu san santu jira. Ogummaa fayyaa baradheen irra caalaa warri irra dalagu waa'ee aadaa afaanii kana kanarratti guddoo garagaraa haasa'isuu kitaabanii fi kitaabsoo fi walaleessuu maxxansuu barreessuu kanarratti xiyyeeffadha. Ogummaas gaasumaan ofichaatuma ta'uumaan qabsanis taligachaatuma yaana. Ayyee hedduu takka bareedaadha. Mee kitaaba guddaadha kitaaba guddaadha osoo gaafan ja'u qabiyyee isaatu seenaa nama guddaati. Hayyuu keenya Sheek Bakrii Saphaloo jechuun nama guddaadha. Jangal ja'a. Mata duree isaarraa eegallu dhiiroo. Jangal jechuun humna xiqqoodhaan humna guddoo hoofisuu jechuudha. Walaloo Sheek Bakrii Saphaloo takka jira. Walaloo isaa hedduu keessatti jechuun jangal jookan irra deddeebi'aasa. Fakkeenyaaf walaloo takka yoo jalqabne jangal yoo gootan malee tola dhugaan himanii haqarra baasan kana duratti himaa dhimanii. Didimmeefnaan madaafni dheeffatachi limanii mul'achumaaf jira hayni tumaan dhimanii jedha. Jangal yoo gootan malee jedha. Walaloo Sheek Bakriidhaa kitaaba jangal kana keessatti 167 oltu jira. Walaloo isaa irra hedduu keessa jechi jangal jechuun irra deddeebi'ee jira. Hanguma jechi Sheek Bakrii Saphaloodhaa ati jangal jechuun kanaaf Sheek Bakrii bakka buutu akkatti. Waan kun kitaaban isaa garagaraa keessatti ni barreessa. Jangal jechuun kana artiist Ali Birraa Rabbi Rahmataa godhuu fi akkasumas Hadiiruu Shandu Shibbisaa Sheek Mahammad Siraajii fi barattoota isaatii fi akkasumas warroottan damiinnan afaan heeraa beekan baadiyyaa kan keessatti isaan wajjin qorannaa garagaraa irra gaggeessine. Jangal jechuun humna xiqqoodhaan humna guddoo kuffisu jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa qeerroon harka qullaa meeshaa waraanaa garagaraa dura dhaabbattu kuni jangal jedhama. Humna xiqqoo takkaan humna guddoo kuffisu. Jangal yoo gootan malee tola dhugaan himanii haqarra baasan kana duratti himaa dhimanii jedha. Saniif waan xiqqoon murannaa qabduun wanti xiqqishoon qulqullina qabdu waan guddoo takka ni balleessiti. Kajuu takka ture. Amma jechi jangal jookon akka lamatti hiikama. Keessattuu gama bahaatti jangalii fi nyangalii jira. Namni tokko ka'ee fakkeenyaaf qoonqoo saanaa bal'aa tokko takka ammoo qorii bal'oo tokko yoo fite nyangaluma godhee miidhagina. Nyangaluma godhee. San nyangalii kun ammoo jangalii. Jangali. Jaafi nyaadha. Saniif jangal jechuun hiikaas akkasi. Hayyee waan ajaa'ibaati. Mata duree takka hoggaanii fi namni moggaasu keessattuu kitaaba irratti jechuudha. Waa sadii hammachuu qaba jaan xiinxaltoonni yookaan immoo hayyoonni hogbarruudha. Tokko gabaabaa ta'uu qaba, haaraa ta'uu qaba, namni salphumatti hubachuu qaba jaa. So sadeen kanarratti cimina guddaadhaan arge hoggaanii fi kitaaba kana dubbisu maaliif tokko mata dureensaa likkitti malaaf kitaaba kanaaf hayyuu keenyallee kan itti fayyadamaa ture waan ta'eef isaan inni ibsaa jechuudha. Ammas haara'ummaansaa kana hundarraa ilaaleetiin ani akka nama tokkotti jaalladheetiin jira. Namoonni biroollee keessattuu warri seenaa barreessan waa hedduu sirraa baratan jeetiin abdadha. Inni biraa jangaluma kana keessa aturraa haasooyite Sheek Bakriin walaloo hedduu barreessan. Kan amma lakkoofnee qorannoo ganaa namni biraallee qoratee yoo bira ga'e malee jechuudha. Achi keessatti jecha kanarra deddeebi'anii fayyadamanii nan jette. Ani immoo gumaachi isaan walaloo Oromootiif godhan kana akkamitti xiinxalte ati kitaaba kana keessatti akkamittiin ibsitee irraa na haasa'e. Kitaabuma hogguma hoggaasnu jangal jennee maaliif tokko Sheek Bakrummaanuu dhugaas dubbachuudhaaf
artii Oromoo keessatti nama cimaa turan. Shantam Shubbisaan artisti Shantam Shubbisaan maal jaa rabbiin hoggaa afaan Oromoo kana bareedina isaa ibsu fedhe. Ali birraa keessan ibsa jaa. Hogguu gaffageenyaa fi qilee afaan Oromootii fi gaffageenya afaan Oromoo ibsu fedhe shabbaree keessan ibsa jaa. Kana dhaabbanee ilaallu dhugaa kan dubbachuudhaaf walaloon shabbarreedhaan wanni hedduu adda godhu dhama qabdi. Ammas walaloo kanatti gadhiifamtu osoo hin ta'in hundinuu irra dhaabbattee hiikkaas itti barbaaddu malee irra dhaabbattee waan gootu malee kan adda bahu miti. Ammas kan biraa artii keessatti walaloon shabbarreedhaan waa lamaan dabalamti. Walaloo gabaabduu ergaa of keessaa qabdu. Ammas walaloo yaadaloo qabdu. Walaloon tokko tokkos yaadaloo adda addaa qabdi. Kan namni qabachuu danda'utti namni yaadaloo qabdi. Amma yeroo daa'imummaatti nuti barreessinu haadhaa fi abbaa keenya irraa akkasumas manguddoo naannoo sanii darasoosaa turan irraa dhageenyoo keessattuu sheekaa Musaa Umar Wadaayanii Rabbi Rahmataa godhuu darasaa turanii bakka mukatti ishii dandaararraan dhaban jenga naannoo san artiin hedduu beekamti namoonni garaagaraa yaadaloodhaan irraa haffasan manatti qabanne qabatti yaadaloon jaan. Kanaaf walaloon sheekaa irra hedduu hin barreeffamu. Keenya harka isaatiin barreesse malee hawaasa keessatti namni kun qabatee ta'e waan waggaa 66 duraa fa'aa namni ilaagaa ma yaadata. Dhibdeen akkamittiin jaa akkamma dubartiin qoma qabachuu dandeessu akka ijoolleen taphachuu dandeessu kan hundi himan. Fakkeenyaaf Geeraraa Muddassir Mahammad Togguu himuu taakiyyee laamiyyee laamaankaan daabbaa darrabbaa huleenaa hulaankul goojee gojobbee awwaaroo na jalaan si jalaan mitirik kan heeranu diigimillee akkas jedhan takkaa jira. Amma waan sana sheekatu lafa kaa'e. Maaliif akka artiin gama daa'imummaa keessatti namni qabachuu danda'u amma san waan taakiyyee laamiyyeen hiika qabdi. Dubartiidhaanis sallee keessatti akka isheen taphattu barreessiniitu. Amma fakkeenyaaf aadaan wanni geerarsaa fi mirrii isaanii fi shoobduun kun abbaa baasan qabdu dhaloota dabraa dhufti jedhama. Darbii artiidhaa goeem garuu sheekni ta'ee fi kataban qaban. Ta'ee fi katabanii kitaaba isaa keessatti barreessanii dabarsan. Roga artii keessatti waan hunda irratti barreessan. Dadisarranni barreessanii waan hunda irratti waanuma artiidhaan wal qabatu mirriisuu irratti shoobduu irratti kan isaan barreessanii jira kitaaba isaaniitiin wal qabatu jechuudha. Namoonni kan haffazanii ilaa ammatti yaadatantu jiru. Gaafatti na gaafatteef artii keessatti shebbireessa waloodhaa yoo dhugaa sun dubbanne gaara hunduu takka ammoo akka gaara dabbaal tokko Oromoodhaaf rabbiin kan jechuun dandeessu. Maaliif ni jaa'ifii walaloo isaa keessatti rabbiin na godhee jira birbirsa qundee hawlaan jala dheetu. Akkas eeguu himuu rabbumaan na godhe jan birbirsa qundee hawlaan jala dheetu. Birbirsa qundee sana deemeeti ilaale maalee jecha kun jeetiin nama tokko jaa Abdallaa Sheekaa Yeniin biyya Ameerikaa jiranii isaatu himuu ture kana jee kitaaba isaa keessatti kana jechuun jira. Rabbiin na godhe birbirsa qundee hawlaan jala dheetu niin dhaqee ilaale. Birbirsi qundee guddaa bal'aa tokko dheeraa kana jala isaa kana hurrumaa fi citaan kun beeti argama. Ilaalee maalirraa jeetiin birbirsa qundee hoolaan jala dheetu hoolaa takka jala dheetu jechuudha. Maaliif sila waan hoolaa tokko san ta'in waan horiin biyyaa hundi jala dheetee irraa fixuu hin danda'ee ture. Seenaa nama guddaa kana qoratee hoggaanii fi barreessu tokko kaayyoon isaa maal ture? Kan lammataa immoo maaltu hoomsa sii ta'e? Wanni barreessan hedduu jiraachuu mala. Kana filattee sanuu waan jabaa kana yeroo barbaada, hamilee barbaada, humna barbaada. Maaltu hamilee sii ta'een siin jaa? Khajala qabaadhaa hoomsoonni naa ta'e daa'imman uumamaan ana gummaa fayyaatiin bardee san duratti namni kun uumamaan waan fedhu qaba. Waan irratti uumuu qaba. An yeroo garii namoota wajjin darsoota wajjin haa'u barattoota sheebbarii fa'aa wajjin manguddoo fa'aa wajjin taa'ee dabarsuutu na gammachiisan. Waan garaagaraa ta'e irra dabarsa. Yeroo namni bakka farcaa takka ijoolleen lafa bahaatti ni beekama. Deemtu oolmee manguddoo na gammachiisa. Keessattuu gaafa daa'imummaa turre ilma isaa tokko jira Rabbi Rahmataa godhu mama buraan sheebbarri isa jedhanii mana keenya dhufu ummaan tiyyee fiddee mana keenya nama guddaa gaafa siggaa ulee tanaan kanatti deema. Inni dhufa an daa'iman ture nutti hima walaloo sheeka abbaan kiyya kana jee jaan dhumaan jaan kana. Waan tana ummaan tiyya ni feeti aadatti waan immoo aartii fi waan immoo kana hedduu jaallatti. Walaloo sheebbarriidhaa manumatti naffasi. Ilma isaa kanarraa ni dhagayaa.
ammas manni keenya bal'aadha. Damiinnan kun godhufan yaa'eedhaaf ta'an baadiyyaa keessa achi qubatan. Niin dagawaan aadaa tanas. Ammasummaan tiin ergitii damiinnan kana biraan oolaa mooyyeen tumaa fi nama gurguddata kanaas achumatti waan kana. Aadaa artiidhaa kana ganamumaan eegale. Qorannoolee isarra gaggeeffamtee gama kitaabaatiin gama artikilaatiin waa shebbakii irra barreeffamtee laaluun ture akkasuma raamite. Hadiyyoo keessa jiraachuu isiitiin argee. Keessattuu Piroofeesar Maamad Hassanii fi Hayyuu Ardiifaan artikilaan haga takka yaalanii turan sanis gahaan turre akkasumas Dooktar Nuuruddin Amaan yuunivarsiitii Finfinneetti isaanis qorannoo PhD fi maastarsii isaatis gaggeessee ture. Akkasumas Abdulaziz Habibeetillee maastarsii isaa waa'ee seenaa fi hojii shabboo taphalu qaacceessa irratti waa barreessanii turan. Qorannoo sadarkaa yuunivarsiitii fi artikila malee kitaabaan wanni barreeffaman agarre. Dookumantarii fi dookumantarii tokko akkanatti yaale malee. Hayyuu guddaa kana nutis naannoo isaanii itti dhalatan kanatti oguu dhageenyuu waan garaagaraati. Achitti immoo fakkeenyaaf hortuu san keessatti immoo qaariyaa Sheemaa Marashaa Abdullee jira haga ammaa. Bakka Sheemaa Marashaa Abdullee dhufeen irraa baratan. Hortuu sanitti argaman gaafa jaarraan faan dhufan achitti isaan waan godhan gaara achitti argamu jira. Ni dhageenya yeroo kana. Jaarraan bara as turee warra abaluu kana fa'aa maarree ta'anii hoggoo as turan jedhanii ni dhageenya. Namni guddaan kun haga ammaa ni dhufan qorannoodhaaf yuunivarsiitii irraa sadarkaa biyya keessaatii fi alarraa dhufanii iddoos ni gaggeessan. Ganda shabbarri kun waan arguuf wanni kun waan jabduudhaaf namni kan dhufee itti gamaa barbaada. Hadiyyoo keessa waan jiruuf dhaloonnummaan kun akka duraan kunne waarraa barreessuu qabne. Amma tasheekaa inni guddaan hanqinatti hangama barreessuudhaatti nu kakaase beekumsi sheebbakiidhaa gaafa hortuu taasisanii barruunsaa gama waa barreessuun kitaaba 17 barreessan. Kitaaba 17 sanarraa kitaabni 9 gaafa walaana dargiidhaa hortuutti yaalaa gubate. Mana isaanii keessatti kitaabni 9 gubate kan harkaan barreesse jechuudha. Kitaaba 8 hafe kitaaba 8 sanni bahee irra hedduu beekumsi isaa ammas walitti hin qabanne. Inni haga takka yaane malee namu afaan warra beeka. Darasoonni isaa dhumuu jira namoonni hunduu jiranii waan kana beekumsi kun qabri deemuu jira. Saniifuu dandeettiin qabnu waloon nurraa eegamu waan jiru takkatti anis eegalee jangal gaachumarraa kan. Hayyee hedduu takka bareedaadha. Hayyee kaa kabajamtoota daawwattoota Ammayyaa Show kan daawwachaatiin jirtan sagantaa keessan sagantaa Ammayyaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamaatiin jiru turtii taasisaa jirruun keessumattuu immoo hayyuu keenya Sheek Bakrii Saphaloo wal qabatee gumaachiisaan afaan aadaa fi aartii uummata keenyaaf godhan irraa waa irraa qicachaa jirtan janneetii kana abdannu sagantaan keenya ammallee tuufa hamma maayyii sagantaa keenya wajjin wajjin turan afirraa kiyya. Yeroo jalqabaatiif jechuun hanga danda'amutti Sheek Bakriin nama sirna barreeffama afaan Oromoo kalaqe. Qubeen ni madaqfame malee namoonni hedduun ka beekuu qaban keessumattuu labannee amma qubeen ni madaqfame malee uummanni kun hin uumne. So kanarraan kan hafe wanni ati qorattee bira geesse keessattuu immoo sirna barreeffama isaan kalaqan kana wal qabate yeroo sanitti maaliif hojiirratti hin oolle jeefaan if gaafadha beetaan. Wanni ati bira geessee jira laata? Qubeen shabbakii kalaqammoo qubee afaan abuuti. Afaan abuuyyeetti yeroo san kalaqee. Qubeen sangaa sheekni irra hedduu kitaaba walaloo isaa kan barreesse qubee isaa saniin. Keessattuu immoo qubeen isaa san akkuma ta'etti gaafiin qubeen isaa kun akkamitti dhalootatti hin dabrinii. Sani gaafiin guddaan. Maaliif gaman as dabuu dandee? Dhaloonni qubee san barsiisuu jiru maali? Qubeef dandeessee Oromoo eegaa jalqaba nama uumeef taate kajoo sheekni gaafa kalaqan san osoo qubee san hin kalaqin duratti qubee afaan Arabaatiin ijaaranii turan. Keessattuu qubee afaan Arabaatiin ajam jedhanii lafa kaayanii qubee afaan Arabaa keessa qubee afaan Arabaatiin afaan Oromoo barreessuu. Fakkeenyaaf maayaa gaafa jiru miima afaan Arabaa fudhanii yaa fudhaniiti walitti afaan Oromootiin kataban. Qubee afaan Arabaatiin afaan Oromootiin katabuun ni ulfaata. Fakkeenyaaf qubeeleen afaan Arabaa keessatti dubbatamtu afaan Oromoo keessatti dubbatamne jira. Afaan Oromoo keessatti dubbatamtu jecha afaan Arabaa keessatti dubbatamne jira. Kanaaf sheekni waliif fidanii uuman gacaphii nyaadhachoo jenni. Gaanfaan caa nyaadhaa chaaphaa. Kun afaan Arabaa keessatti dubbatamu. Isaan fidanii gacaphii nyaadhachoo jenni. Gaafa gaa katabuu fedhan afaan Arabaatiin riin katabanii gubbatti qabxii sadii. Caa gaafa katabuu xaa katabanii jala qabxii sadii kana godhanii gacaphii nyaadhachoo jenni qubee jaha. Afaan Arabaa keessa hin jirtu afaan Oromoo keessa dubbatamtu wal simsiisu turan. Boodarra qubee afaan Oromootiinis afaan Arabaa
afaan Oromooti afaan garagaraa barreessuudhaaf akkatti mijaa'utti katabe amma qubee san keessatti haa lama agarta ma abjad hawaz hutiyan haa fi haan yeroo lama diibe saan yeroo lama diibe akka afaan amma keenyaaf saa fi siyaa qaba afaan arabaatiin barreessuu dandeessa afaan arabaa kan ta'e barreessuu dandeessa amma qubeelee galtee takka qubeelee liqeeffatan jettiti kopha qatabe kanneenis ni qaba afaan hundaan qubee kana akka katabuu danda'amtutti lafa kaayan. Yeroo sanii gaa qubee kana erga uumanii kalaqanii dhaloota barsiisuu turan gaafa barattoonni isaan irra barachuudhaaf gama isaanii dhufan darasoonni quraanaa fi kitaaba barsiisuu turan. Hanga qubee san dura shaakalanii namni qubee san shaakaleetti qubee san katabee ergaatti ergee xalayaatti barreesseeti achi booda barnoota ilmi isaa barata jiran. Akkasumas ulaagaan gaafa isarra baratan barattoonni namoonni garagaraa achi baratanii barattoonni isa bira dhufanii baratanii dhaloonni hedduutti fayyadamuu turan amma keessattuu dhaloota gaafa san barate. Qeerroo ganamaa miseensa qeerroo ganamaa fa'aa akkasumas darasoota isaa warra isarra barate haa malee achi biras hin dabarre achirra dhaabbatte. Kanaafuu atu gana yoo qorattee malee hanga ammatti bira hin geenye jechuudha. Anammatti ni barsiisa. Ancarraa argadhee gaafa gaa namoota darasoota isaatii faana kana waan turaniif anama gama miidiyaa garagaraa irratti hin barsiisu ture qubee isaa kana. Ammas kitaaba keessatti illee gabalinaan kaayee hin ture ittiin barreessa ittiin barsiisa. Anuma Dirreedhaa keessatti barattoota jaboo horadheetiin jira. Akka carraa ta'e barattoota isarraa barataniin naannoo isaaniitti argadde qubee isaa kana yeroo san namoonni haga barate san booda dhaloonni kana dabarsuudhaaf danqaatu ture qubee jalqabaatii waan biraatii miti bifa isiidhaatu namni ilaalee hin beeku ture. Gama miidiyaa irratti as baasnee oolchinee akkanatti akkana dhaloonni baratu hojii haasa'uu ture barattoota hojii. Yeroo san akka odeeffatarraa agarreetti qubee of dandeesse. Sheekni fi Sheek Maamara Shaafaan walitti dhufanii qubeen Oromoodhaa jalqaba qubeen qabdu jennee kalaqne garuu nuti nama bilisummaa hin qabne namni fi biyyarraa baqatee biyyaan baa keessa jiru gaafa Soomaaliyaa jiran kanaaf Sheek Maamara Shaafaa wajjinis wal ta'anii nuti qubee kana amma bilisummaa barbaadnee itti godhuudhaaf nama dandeessisu waan qubeedhaatiin akkatti addunyaa wajjin wal hidhatu godhaa qubuma laatinii kana akkuma qubeen laatinii kana saboonni garaagaraa akka Soomaalii faana irraa madaqfatanii itti fayyadama kanatti yoo irra wayyate gama sanii taa'an kan ammoo itti fayyadamuu wayyaa jaanii murteeffatan jechuudha. Gara san gargar Sheek Maamara Shaafaa dhaabbe. Eebba kitaaba kanaan wal qabatee kitaabni Jangal Dirreedhaa hanga Dubaayitti eebbifame. Kun milkaa'ina waan milkoofteef baga milkoofteen siin jaa. Namni garuu biyya keessatti illee eebbisuudhaaf rakkachaatiin jira. Ati akkamitti milkooytee jeeyoon si gaafadhe deebiin kee maali? Takka hojii ishee barreessa faloota sana hunda godhe. Isaa tokkaan qabsaa'ee fi kitaabni isaatti illee akka bakka garaagaraa deemee eebbifamu godhe. Hedduun bareedaadha. Ammas sirnuma eebba isaan irratti aangoonni olaanoo faan uffata didimtuu takka kan wal fakkaatu uffataniitiin arge. Dhiiroo uffanni san maaliin jee? Uffanni san irra hedduu ishee barreessa faloo ijaan arguu hin dandeenye. Dhaloonni nuti irra jiru kun ijaan arguu hin dandeenye gidduun waggaa 44. Sammuu keessa deemu turte suuraan isaa. Suuraa isaan argachuu hin dandeenye yeroo dheertuu bifa isaa amman sammuu keessa kalaqeetti maan deema malee hogguu himan diimaadhaa dheeraadhaaf konkolaataan isaanii dhaabbataa bareeda jedhanii hatma himan. Sammuu keessa dhufa. Kana tura keessa suuraa takkaa jira namarra gadda isaa fi Maamad Ibraahim adiira shanta shubbisaadha jedhamni gariin adiira shanta ammoo anaa miti jaa nama lama wajjin dhaabbatanii suuraan irra hedduu sheekni jedhan kombortaa diimaa tokko diimaa akkanatti uffata kana dhaabbatee uffata jedhan yeroo hedduun imaamota diimaa marateeti ulee harka qabatee deema jedhan namni bakka hanga uffata sana namarratti argee sheek bakkanuma isaa bakka yeroo hedduu uffata sadii afurfaa godhateeti uffata biraan hedduu fayyadamu jedhan amma osuma jennuu Abdallaa Umar Janii Abbaa Nuurii Abdallaa itti gaafatamaa biiroo qonnaa fi albuu Dirreedhaati. Abbaa isaatu suuraa san kaase. Suuraa amma sheekna irraa hafe tanaa diimaa dheeraadha kombortaa kana qabu. Osoon deemuu yeroo dheeraa yeroo gabaabduu takka keessatti argadhee egaan yeroo dheeraa lafa booda sheebbakin akkasuma jecha. Namoonni hedduun oguu argan habeeku isuma jaanii gammada. Namoonni gadi piriinti godhanii hayyoota gargaraa ta'e santu kannam. Haasawni namaatii fi suuraan waliin dhufte kombortaan sheekaa san inumaa osoo barbaadamee argamee inni barbaanne abbaa tokko garree nu jalaa badisan.
Ajaa'iba. Eh, Hedduu takka bareedaadha. achirraa Haala kanaan nama yaadachuun hayyuu fi yaadachuun cimina guddaadha. Waa'ee haalaa fi amala isaanii osoo irraa naa haasofte hedduu natti tolaan. Shebbakriin haala amalli isaadhaa waan hedduu nama dhibbu eeguun hayyoota gara odeessatti sheek inni beekte nama sheekaati namni amantii kun namoonni garagaraa akkatti beekutti nama ammaas dubartii wajjinis taphuun guddannee maal maali kana kanaa jira. Sheekni dubartii wajjin akkatti walii galu beeka. Nama amantii muslimaan tahini wajjin akkatti wal dhiyaate jiraatu beeka. Ammaas nama saba Oromoon tahini wajjin akkatti wajjin jiraatan beeka. Jaalala qaba. Gaafa sargoodhaa nama saba Oromoon tahin kan walitti duulu turan nama 30 jala beeyan. Nuti kan wal dhabne gabroonfataa saba Amaaraa keessaa bahe malee nuti saba kanaan walitti hin buune. Jeetii jarra hamata godhan. Ammas daa'ima akkatti wajjin godhu beekayan. Keessattuu immoo hortuu gaafa inni deemee sheekni aaduma isaatti biyya ugguu taa'u ji'a jaha biyya taa'ee ji'a jaha badayan. Ji'a jaha qorannaa biyya keessa deemayan. Amma gaafa inni galuu kana gaangeen galaa ijoollee kanaaf daa'ima kanaaf karameellaa jeniiti dasitaa jenii gaadur waan kana facaasaa godhuuf daa'imni kun bahee jecha dhufe guu gaangee kana karaa bahee jedhan kanaaf facaasaa jedhan. Akkana siifaa guyyaa tokko mucaan tokko xiqqaadhaamatti dhufee sheekni turee biyya keessa turee dhufee eeguu ture ijoolleen qalbiidhaan. Sheekni ogguu turee dhufee ijoolleen itti horiiteetti karameellaa kana facaasee fi nyaatanii maal jedhanii. Sheekni immoo mucaan kun hin fudhanii akkamitti ta'a. Amata 3 moo 4 bara daa'ima amata 4 yeroo sanatti boodarra ogguu sheekni fidhatee ol seenee gad taa'ee taasisa gabbaa dhaqeetuma jedhan. Tasheeka dhiyoo kana hawma ati akkasitti siyaanne ati nurraa baddee eessa baddee jedhan. Uummanni mana guutuudha sheekni ol makee waasii haamee yaa wasitti hin balleessi waasii na haamaa jee. Sheek mucaa xiqqaa waasii haamtan hayi. Haqni mucaa xiqqaa kun bar haqa isaa sirriiti dhugaasaati an qalbiirraan eeganii an ammoo isa balleessuu dhabuu kijaabbatiidha jeeti. Re'ee lukkuu habbaa diiddan fidee qalee lukkuu abbaa diidamtan bilcheessee ijoollee yaamee nyaachisee awoo gammadiifama naa godhaa jennu. Ajaa'iba wayii. Hayyeekaa kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show kun sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamaatiin jiru. Yaadaa fi gaafii qabdan karaa SMS keenyaan 8330 takkaan MS dursuudhaan nu biraan gaan isinin jaa hamma maayii sagantaa keenyatti nu waliin tura. Turtii keenyaa warraa barachaa akka jirtanis abdii guddaadhaan qaba. Hayyee inni biraa sheekni hayyuudha hoggaanii fi hin jiru jechuu kunuu ani itti xiqqaataan jaabeeta. Ziyaad Baarree fa'aadhaa fi hariiroo biyya alaa kana wajjinis kallattiidhaan xalayaa fa'aa barreessuu ture. Akkan kitaaba kanarraa dubbisee jechuudha. Meerraan haasayaatu bira jirta. Sheekni yeroo san keessatti dhaabbilee garaagaraa akkasumas yuunivarsiitiilee alaa zaaraa akka yuunivarsiitii Misraa akkasumas mootummaa pirezidaantii Soomaaliyaa kan duraanii Ziyaad Barree fa'aaf Jamaal Abduu Naasir pirezidaantii biyya Masrii kanneen fa'aa waraqaa barreessu ture. Gaafa mootummaan Soomaaliyaa bilisummaa argattee jaatamta keessatti gama aangoodhaa qabatanii bilisummaadha jedhan waraqaa barreessee qabu. Nuti akkasuma keessatti nuti kun ilmaan kuushii isiniin kun bilisoomuu nuti bilisoomuudha. Kanaafuu isinii sarara waan rabbiin isiniif hurriyyaa takkaa bilisummaa isinii kenna kun isin obboleeyyan keessa ilmaan kuush kana ilmaan haadha tokko akkan daganne waan jiru waraqaa foolii diimta qabaatee barreessee ture. Akkasuma gaafa raadiyoon afaan Oromoodhaan biyya Maqdishootti Sheemaa Warash afaan gadhaaban asii deeggaruu ture. Keessattuu sheekni xalayaa Ziyaad Barree biyyaa barreessee ammaas gaafa achirraa ammaas sagantaa afaan Oromoodhaa damee Maqdishootirraa magaalaa Maqdishootirraa dabarsan jechoota itti fayyadaman gaazexeessotaaf fa'aa erguu ture. Qeerroo ganama gaafa isaan asii baqatanii akka jaarraa abbaa gadaa akka ilmoo qilxuu akka shaattum shibbisaa namoonni gaa 38 kan ta'an lakkoofsaan deemanii biyya Yaman dhaqanii waan loltummaa baratanii as deebi'anii gaa man dheeratti dha nama 5 bu'aa gaafa san waraqaa barreesse qaba. Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aafis. Jeneraal Taaddasaa Birruu yeroo jaarraan faan mana hidhaa man dheeraatti dhaban Jeneraal Taaddasaa Birruus galamsuu hidhaa jira. Sheekni tajaarraa kanaas quba qaba qeerroo ganama. Mootummaa Ziyaad Barreetiifis yeroo kanaas barreessee ture waraqaa.
uummanni kun bilisummaa isin bira dhufnee nutiin kun kan waan dhufnee isin rabbi hurriyyaa isin baasee kana akkatti warra kana nu gadhiisan jeetti himuuf ture waraqaa barreessuuf ture jan yeroo kanatti walaloo katabeef jan hogguni jijjiise. Buttuun nama seene lakkaa ibidda isaa fi gartuun isaaniitu waluma iddaa maal jettu walaloon as keessa ni jirti barreessee fi ture mootummaa kanaaf. Hayyee hedduu bareedaadha. Yaa Toofiq kiyya yerootu nama daangeessa malee haasawni hedduu natti tolee jira. Ani kanarratti waanuma tokko akkanaaf dabaltuun barbaada. Hoggaa kitaaba kana qopheessitu, hoggaa qo'annoo gaggeessitu, bu'aa bahee keessa ceete gabaabsiti meerraa naa ibsi maaltu fa'aa maal fa'aa si quunnamee beekame. Gaafaan barreessu kitaabaan irra dhaabbadhee referensii isaa irraa argachuun agarra kitaaba kana gaafa barreessu. Referensii irraa takka immoo irra dhaabbattee Waan wabeeffattu. wabeeffattu kitaabaan arganne afaan namaatiin irra hedduu isaa kan hin barreessu. Akka walaloon isaa irra hedduun faffacaatii gammadee argamte keessattuu walaloon waa'ee amantiitiin wal qabattu. Wahiin sii hima gurbaa gabaabduu gurra qilii isii beeytu jabaadhu najaa baatan rabbuli bal'ina isaa as keessa harka dubbistoonni gaafaan isii kan argadhu namoonni hedduun walaloo waa'ee amantii takka gaafa darasoota barsiisu ganama quraana qaraanii galayaanu tadhaabbatisee nuunjoo takka jiraa jennee natti himan. Isii kanaan barbaadiyyeetiin namoota hedduun intarviiyuu godhe asirraa xiqqoon katabaa kuni waa yaadatu kanarraa inni katabaa osoo walii gurguru Sheekh Abiraahim Roobaayeen Rabbi Rahmataa godhuuf ni du'anii isa bira dhaqe ogguun namarraa hangaan harkadhe san xiqqoo ji'ee fi yaadachiiseen ni yaadate dheertuu naayim hanga daqiiqaa 12 dheertuu dhagaa waraabadheetiin irraa bilbilatti silkiidhaan waraabeetiin galeetiin barreessee gaan qaalicha fakkayyaan hin dalagaa wanni buufata fayyaa irraa isa kanaan waraabadhee irraa gammadee gaamman waan hin barbaadu keessaa walaloo amantii san hundi bira hin jirre namarraa wali coccoree kanarraa yaadachiiseetiin daqiiqaa 12 isarraa waraabadhe. Hogguun achi galeema jiraatu isaa lagaarree achirraa ka'eema waraabadhee silkitti gammadee gaanne ol deebi'ee bakka hojii dhaqu baadiyyaadhaa siifaan takka takka inni dadhaama. Torbaan takka booda bilbilli sana raabate. Kan itti waraabdee Kan itti waraabessan ammaas hin barreessine. Bilbilli badee amma sheekarraa hin waraabajeetiin sheekatti hin gaddee biguun hin jee sheekaa makiinaa dho'ite ajjeeste. Wayyaa Rabbi. Mudannoo hamtuu isa santu baqaanan yaaddu natti maaliif ilaa amma haga takka kanuma argadhe malee sheekarraa isin arganne bilbilaan irraa waraabee sana jalaa baddee sheeknis gaddeebu akhiramanii. Kanaafuu daawwattoonni keenya keessattuu immoo namoonni kitaaba kan keetii kitaabsan kuni ragaa hoggaanii fi arganne jalqabayyuu of eeggannoodhaanii bilbila yookaan waan ta'e tokko irra qofa osoo hin taane bakka lama bakka sadii qabachuu akka qabnu kanarraa barannaa jechuudha. Dhaloonni hoo maalirraa barachuu qaba? Shebbarri sapura Rabbi Rahmataa godhuu fi guddoon gaafuma isaan jiran qubee dhabe jeniiti qubee kalaqan. Dhaloota qubeetiin hafeeti. Dhaloonni irra jiru kun dhaloota qubee hin jennu. Kaleessa qubee hin qabnu quba qabna jennu. Qubee uuman isaan. Arrammoo nuti dhaloonni qubeedhaa qubee saniin seenaa hayyuu tallaa ta'e hambisu. Xiqqaattuu jangal jennee seenaa shebbarriidhaa waan fakkaatu barreessine. Dhaloonni hayyoonni keenya irra hedduun isaa beekumsi uummanni kun qabu sabni kun qabu irra hedduun afaan namaatiif qomana hayyoota irra jira malee qoofamee hin jiru. Dhaloonni qubee warri jennu kun nuti qubee hayyoonni nuuf laffa'ee asiin gahee kana barannee harka qabnu waan ta'eef qubee quba kanaan qubee beeynu tanaan seenaa hayyoota hambisuun nurraa eegama. Isa kanarra osoo xiyyeeffannaa goonee waan jettuun qaban. Hayyee hedduu takka galatoomii akka maayyitti waan dhaammattu qaamolee galateeffattu yoo jiraate immoo carraan si haala. Yoo shebbarri faloo waan takka irraa waan ajaa'ibaa ta'a oolummaa qaba rabbi wajjin hidhata qaba. Wanni inni kan laalee ibaddi jenna. Keessattuu yeroo inni rabbi wajjin nama kana darbate sheekni hedduun abaaru jenna. Irra geessisan guyyaa takka ganama isaa harkaan qaaxiraa bula jenna inni rafuu ganama. Qaaxiraa jechuun yookaan daawwattoonni keenya qabee kanis kan warraan beenes ni jira waan ta'eef halkan waa hojjechaa buluu osoo hin rafiin buluu jechuudha. Itti fufi. Yeroo kana halkan waa barreessaa waa dalagaa bulan ganama soora sa'a 3-4 kana gachiisee akkana bira holaasaa mooraa sana afatee bakka irra godhanii fi gubbaa adda isaa ijaaranii fi achana fayyada. Kana dibichi tokko darbamaa bakka tanaa deemaa dhufeen beeyni bakka inni ciisu sana mooraa sana dallee mooraa kana gama jalaatiin afaan ol qabee itti warra baroodayyan. Sheekni hanga xiqqaa rafuun sirriirra fayyanii beekta. Sheekni hirriiba keessaa rifateeti ol utaalee isa dibee kana ofirraa baneetu dallee keessaan gallaalee hin bilchaanne bilchaadhu hoottu jeen jenna.
dibichaan. Ajaa'iba. Hoggaa asirii geessee toora sa'a kudhanii takka kana geesse teephaan dirmadhaa jechumaatu gaarraa dhagahame jenna. Dibicha baruu tokkotu hallayya kutee teephaan dirmadhaa gandi guutuun. Hayi maaltu maal jennaan sheekaatu ganama hin bilchaanne bilchaan dhokootu jenni warra. Dibichi kun hallayya kutee achitti halaalchanii qaranii foon fidanii mucaan tiisi jiru ganamaan tan sheebbarii baroodeeti hirriibaa kaasee akka isheen hin bilchaanne bilchaan dhokootu jennaan aboo sheekaatu ergatee jenii isaa magriiba salaate foon bira geessanii sheeka. Kunuuti dibicha aboo tokkotu hallayya qaarennaan dibicha kan laaleeti amma bilchaatee jenjan. Tanaan gidduu buusu fadhee dhumaa dhugaa sun dubbachuudhaaf kitaaba kana bu'aa bahii hedduu irratti asiin geenye kitaabnis walleenis waanuma garagaraatu gaafa dalagamtu namoota tokkoonii miti namoota qaama garagaraatti kan irratti waan gootu gudaaltota kitaaba kanaa Dr. Hussein Muhammad Sani, Dr. Ilyas Abdullah, akkasumas Dr. Nuruddin Aman fi akkasumas Ustaz Abdurrahman Sheikh Mahmud fi kan biraa warroottan asirratti deeggarsanaa godhee fi keessattuu kantiibaa jaalalaa kantiibaa Dirree Dhawaa kabajamoo kantiibaa Kadir Juwaar itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee Dirree Dhawaa Obbo Ibrahim Yusuf akkasumas garee tuuta keenyaa Biiflee Mayandiidhaa akka Dr. Hussein Muhammad Sani akka Fiila Ahmad akka Saddiqoo Ahmad Nur Abdullaa fi kanneen maqaa hin dhahin kan biraatii fi obboleeyyiin kiyya akkasumas Fuwaad Ahmetii fi Abdii Lullu Haw Abdii Ibrahim fi kanneen biraa kan maqaa isaanii hin dhahin akkasumas keessattuu namaan gagguu hunda seenaa kitaaba lamaffaa kan barreessinu gootu mayaashoo haa shaharasheet atillee nasumaan alla magaaniin sin jechuu barbaada. Hayyee atu alla magana argadhuun siin jaa galatoomii hayyee kaa kabajamtoota daawwattoota maayaa shoo kan daawwachaatiin turtan sagantaa maayaatiin ture sagantaan kun maltiimiidiyaa siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan qophaa'ee isin dhaleeffamaatiin ture an qopheessuun sagantaa kana harashee tarrafaa faajiitiin ture keessummaan kiyyaarraa barreessaa kitaaba hayyoo keenya guddaa kitaaba jangal kan ta'e Toofiq Muhammad Daawit ture waliin turuudhaanii kitaaba isaa keessa hanga ta'e irraanuu qicee irraanuu haasa'ee jira isin immoo dubbistanii bal'oo akka isa keessa argattan akka warraa birattan abdii guddaadhaan qaba namoonni hordoftoonni keenyadhaa yeroo hundaa isin jaallannuun wajjin turtanii waan nu daawwattaniif isinillee galata guddaadha qabdanii yaada qabdan karaa SMS keenya MS dursuudhaan 8331 nun gahan isinin jaa hamma torbaanitti torban gaarii nageettiin isinin jaa.